asham daawwattoota keenya kan ashaamteek akkam nagaa fayyaa jirtu arraskopii keenya akkuma beekamu barnootatti kan xiyyeeffatudha akkasuma general knowledge irratti ammoo kan xiyyeeffannee koorsii haaraa kan eegallu ta'a jechuudha. Koorsiin kun koorsii waggaa sadaffaadhaatti namaaf kennamu. Koorsiin kun akkaan baay'ee barbaachisaa kan ta'edha. Koorsii kana eegaluun duratti namoonni chaanaala keenya haaraa taatan chaanaala keenyaaf subscribe, like, share godhuudhaan hawaasa keessan akkasuma barattoota obboleeyyan keessaniif share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Barnoonni keenya amma kan eegalu ta'a. Koorsiin keenya kanarraa kun jechuudha financial institution and capital marketing kan jedhudha jechuudha. Taayitiliin koorsii keenya kan waggaa sadaffaa kana jechuudha. Ammoo introduction isaatirraa kan eegallu ta'a jechuudha. Financial system jechuudha. What is financial system? Kajorra eegalla jechuudha. The economic development of any country depended upon the existence of a well-organized financial systems. Guddina diinagdee biyya tokkootiif muuxannoo yookaan karaan ittiin hirkatanii guddatan irraa karaa financial system kanaanii jechuudha. It is a financial system which supply the necessary financial input for product of goods and the service, which in turn promotes the well-being and the standard of living of the people of a country. Financial system kun jechuudha akkuma dureenne guddina biyya tokkootiif akkasuma kan oolu ta'ee kan ammas dhiyeessii barbaachisaa ta'een jechuudha. Galtee faayinaansii oomishuuf gurgurenda sarvisii kanarratti kan ammas kan guddisu jechuudha. Ammas maal guddisa? Life standards of a people. Sadarkaa yookaan haala jireenya ummataati irratti kan guddisu ta'a jechuudha. Akkasuma ammas yeroo bal'aa gabaa faayinaansii keessatti faayinaansii fiduudha jechuudha. Yeroo marketing faayinaansii keessatti kan fidatu financial system jennee yaamna jechuudha. Okay, the financial system is a broad term which bring under its fold the financial market and the financial institution which supported the systems. Financial institution kun jechuudha dhaabbilee isaan barbaadan kana jechuudha bal'aa ta'e jechuudha. Yeroo bal'aa keessatti maal keessatti kan hundaa'u jechuudha. Financial system keessatti kan hundaa'u ta'a jechuudha yookaan kan hojjetu ta'a jechuudha. The end user of the system are people and a firm was desired to the lend and to borrows. Inni kun jechuudha ammas financial system jechuun dhaabbilee barbaadaatii fi liqeessaa yookaan liqeeffatuu fi liqeessuu jechuudha. Fedhii liqeessuu fi liqeessuu kanarratti jechuudha fayyadamtoota sirna faayinaansii irra caalaan qaban fuulduratti jechuudha. Fuulduratti wanta isaan barbaadanis kan kennuufi ta'a jechuudha. Simply financial system jechuun it is a system that transfer fund in between seller and borrowers. Financial system jechuun kan dabarsu jechuudha fandii yookaan wanta tokko fandii jechuun wanta tokko raawwachuudhaaf wanta fudhata yookaan wanta kennan jechuudha. Fandii kana jechuudha sellerii fi borroweriidhaaf kan transfer godhu financial system jenna jechuudha. Simply financial systemin haala kana gabaabsumatti ibsamaa jechuudha. Fakkeenyaaf financial system yeroo jennu borrowersiin nama liqii barbaadu jechuudha. Baankii dhaqee namni fudhatu maallaqa isaa haa ta'u namni baankii dhaqee maallaqa fudhachuuf deemu borrowers jennaan jechuudha. Namummoo maallaqa kaasha isaa galfachuudhaaf achi keessatti akkaawuntii isaa keessatti galfachuudhaaf deemu sellers jennaan jechuudha. Sellerii fi borrowii jidduu kan transfer waliif godhu financial system jennaan jechuudha. Simply gabaabumatti jechuudha. Okay, the end users of most financial system have choose between three broad approaches. Isaan sadii keessatti dabree financial systemin kun kan filannoo sadii qaba jechuudha. Filannoowwan
mala wal madaalchisuu irratti filannoo sadii kan qabu ta'a jechuudha. Isa kana simply isinii garsaa dura detail goonee kan ibsinu ta'a jechuudha. Firstly, they may decide to deal directly with one another, though this as well we shall see is costly, risk influence inefficient, and consequently not very likely. More typical, they may decide to use one or more of many organized markets. Isaan sadeen kanarraa inni jalqabaa jechuudha. Kallattii waliin hojjechuuf murteessuu danda'u tokko kabiraati wajjin jechuudha. Akkasumas wantoota akka likely maal jedheesti costly, risky, inefficiency, consequently not very likely, wantoota likely hin taane barbaachifne kana hundarratti waliin ta'uudhaan jechuudha. Kallattii ka qabsiisan jechuudha. Kallattiidhaan akka waliin hojjetaniif kan baay'ee kan hojiirra oolchisiisuudha jechuudha. More typically, they may decide to use one or more of many organized markets. In these markets, lenders buy the liability used by borrowers. Isa kana keessatti jechuudha caalatti gurmaa'ina tokko yookaan gurmaa'ina murteessaa gabaa keessatti argisiisuudha jechuudha. Gabaa keessatti gurmaa'ina tokkummaa qabuu fi akkasuma gurmaa'ina murteessaa ta'e keessatti argisiisan financial system irratti kan wal madaalchisnu ta'a jechuudha. Okay, gabaa kana keessatti maassa yookaan magaalaa markeetii kana keessatti liqeessitoonni itti gaafatamummaa liqeessitootaan bahu bitu jechuudha. Kana jechuun yoo itti gaafatamummaa haaraa kan ba'e yoo ta'e malee kan kenne maallaqa kallattii liqeessaa irraa argate jechuudha. Kallattiidhaan indaa daariktumaan argata jechuudha. Isa kana detail ibsu jirra jechuudha. Amma jechuun isaa maallaqa kana salariin jechuudha. Lenders jechuun salary jechuudha. Salariin kun liqeessuu danda'a jechuudha. Baay'eedhaaf liqeessuu danda'a jechuudha. Akkasuma karaa ittiin directly ta'een fandii kana kennuufii danda'a jechuudha. Lenderiin jechuudha yookaan salariin jechuudha. More frequently, however, a lender will buy existing liability from another lenders. In effect, this reference is original loans, so the borrower is completely unaware of these second transactions. Haram biraa ammas haa ta'u malee ammas haram biraa itti gaafatamummaa jiru ni ba'ata. Karaa kamiin ba'ata jechuudha. Liqii jalqaba maallaqaan kan gargaaru yoo ta'e illee liqeessaan yookaan salariin yookaan lenderiin kana guutumatti kan hin beekne ta'uus ni danda'a jechuudha. Karaa kamiin kun karaa indirectly ta'een jechuudha. Liqii karaa inni nama yookaan financial institution jedhama yookaan baankii ta'uu danda'a, microfinance ta'uu danda'a, saving and loan association ta'uu danda'a jechuudha. Isaan kana keessatti maallaqa ni kunuunfata salariin jechuudha. Garuu abbicha liqeesseef hin beeku. Abbicha liqeesseef hin beeku. Karaa kanaan garuu indirectly'dhaan liqii kannuu isaa kan hubannu ta'a jechuudha. Lenderiin jechuudha baay'eedhaaf. Akkasumatti karaa kanaan kan ittiin fayyadaman ta'a jechuudha. The best now market are stock exchange in major financial centers such as London, New York, and Tokyo. These and other markets are used by individuals as well as by financial or non-financials. Ammas gidduugala akkanaa kana kan hojjetan keessatti jechuudha. Gabaawwan akkanaa kana jechuudha. Beekamoo kan ta'an kana keessatti aksiyoona guddaa ta'uu isaaniitti faayinaansii kanneen akka Londonii, kanneen akka New Yorkii, kan Tokyoodha, kanneenii fi kanneen biroo jechuudha. Gabaa keessatti namoota dhuunfaatiin fayyadaman akkasumas faayinaansii fi dhaabbilee faayinaansii hin taaneenis fayyadamuu ni danda'anii jechuudha. Fakkeenyaaf credit union jedhanii jira. Dhaabbata faayinaansii hin ta'in jechuudha. Akkaataa itti biyyoonni guddatanitti waliif kennan jechuudha. Credit union jennaan. Credit unioniin dhaabbata liqiiti. Liqii nama akkamiiti faayinaansiis ta'ee
akka faayinaansiitti abbaa fedheef kan kennu miti nama fedheef kan kennu miti nama miseensa san ta'e qofa nama membership of credit union ta'e qofaaf kan kennamu ta'a jechuudha maallaqni liqii yoo barbaade jechuudha namni sun akkasumatti akkuma bakka iddir waan jedhanii sanii akkasanitti kan fayyadu jechuudha credit unioniin karaa kanaan kan magaalaa yookaan iddoo gurguddatan keessatti biyyoonni kana waan akkanaattis fayyadamanii jechuudha. Alternatively, borrowers and the lenders may decide to deal via institution or intermediary. In this case, lenders have an asset, a bank or building society deposit or contribution to a life assurance pension fund, which cannot be traded but can only be returned to intermediately. Ammasis jechuudha. Dhaabbanni financial institution kana jechuudha akkasitti akka filannootti jechuudha liqeessitoonnii fi liqeessaan jechuudha dhaabbilee yookaan giddu galeessota akka inshuraansiidha baankiidha pension akkasuma fandiilee garagaraa kana jechuudha kan daldalamuu hin dandeenye garuu kan danda'u qofa gara giddu galeessatti deebi'aa jechuudha. Isaan fandiilee asirratti bank building society deposit isaan kana keessatti jechuudha selariin kun jechuudha ni qabachuu qabeenya baankii keessaa haa ta'u akkasuma building society deposit irratti haa ta'u assurance akkasuma pension fandii keessatti selar jechuun akkuma isin himetti nama baankii keessa yookaan financial microfinance keessatti qusatee kaayyate kun isaan kana keessaa asseetii kan qabaatu ta'a jechuudha. Similarly, intermediately create liability typically in the form of loans for borrowers. Akkasuma wal fakkaataa jechuudha akkuma isa sellarsi jechuudha. Giddu galeessitoonni itti gaafatamummaan akkaataa adda addaatiin bifa liqeessootaaf madaalli giddu galeessotaatiin keessa turan jechuudha. Isaan kanaaf giddu galeessitoonni ofii isaanii sitti fayyadama gabaasan irratti fayyadamu jechuudha. Akka walqixxeen jechuudha namoota liability yookaan barbaadan jechuudha fandii haala ittiin liable goonuuf loans for borrowers akka goonu battalumatti kan fixnu hin ta'u jechuudha. Karaa balance ta'een hojjechuu qabna jechuudha. Intermediately balance sheet until they are repaid kan walqixxe yookaan paid kaffalii yookaan liqii kan kenninu jechuudha. Balance haala ta'een humna ol liqiis kennamuun kan hin danda'amnedha jechuudha. Intermediaries themselves will also make us of markets issue security of finance some of the activities and the buying share and the bond as part of their asset portfolio. Akkasuma jechuudha ammaasa security finance wantoota jedhanii jira jechuudha. Security financing wantoota akka buying share bondii akkasuma portfolio isaan kanaan fayyadamee jechuudha loonis namaaf kennuu danda'a yookaan liqii dhaabbanni financial system ta'e kennuu danda'a jechuudha. Liqii bondii isaa kaayyachuudhaan haa ta'u sheerii isaa bituu kaayyachuudhaan sheerii bitame sanii akkasuma portfolio jechuun maallaqa uggurame jechuudha. Fakkeenyaaf maallaqa namni ergee fi waggaa 10 guutuu fakkeenyaaf waggaa 10 yoo ta'e jechuudha waggaa 10 guutochuma keessa baankii san keessa kan taa'u ta'e beeksisaatu itti baha jechuudha. Beeksisni itti baha haga guyyaa kanaatti yoo kan hin dhufne ta'e maallaqni san maallaqa baankii sanii ta'a jechuudha. Kanaaf portfolio jechuun maallaqa akkasii saniinis liqii namaaf liqeessaa jechuudha. Baankiin karaa kanaanis qabeenya inni qabu keessaa inni tokko isa kana jechuudha portfolio keessatti jechuudha. The major asset traded in financial systems are money and the monetary asset. The responsibility of financial system is to mobilize the saving in the form of money and the monetary asset and invest them to product ventures. Isaan qabeenyota gurguddoo jechuudha. Keessaa jechuudha isaan gurguddoo kana keessaa jechuudha. Sirna finance keessatti jechuudha haaman keessaa inni gurguddoo lama jechuudha. Monetary and monetary value kan jenneen kana jechuudha akkuma asirratti himametti jechuudha. Money and monetary asset kan jedhamu jechuudha. Isaan gurguddoo lamaan kanatu jira jechuudha.
isaan kun jechuudha qabeenya maaliiti qabeenya maallaqaati jechuudha. Ammas itti gaafatamummaa sirna faayinaansii qusannoo bifa maallaqaatiin yookaan mobilized bifa maallaqa mobilized ta'een kan kennan ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf maallaqa qusannaaf taa'e mobilized godhaa jechuudha faayinaanshaaliin jechuudha. Akka fakkeenyaaf amma akka aadaa uummata keenyatti uummanni keenya xaasaa wayii tokko tolfatee baankii akka baankiitti achi keessatti walitti guuraa jechuudha. Maallaqni san mobilized hin jedhamu. Maanuwaal baankiidha hin socho'u jechuudha. Maallaqa mana taa'u maallaqa investiirra hin oolle maallaqa guddina hin argisiifne jechuudha. Garuu maallaqni mobilized ta'e kun nama guddisaa jira akkasuma biyya guddisaa jira namoota biraatiif carraa uumaa jira wantoota garaagaraa hojjechiisaa jechuudha. Faayinaansiin karaa ittiin karaa guddaan inni faayidaa qabu keessaa inni tokko maallaqa mobilized yeroo godhu baay'ee biyyaafis ofiifis kan guddina fiduudha jechuudha. Guddina kana gaa namoota xaasaa kana keessatti walitti qabatan fakkeenyaaf jechuudha. Namoonni sun guddinarra jirreechaa jiran malee lakkuma isaan maallaqa sana kaayaniin maallaqnis akkasuma itti guddachaa deema malee faayidaa takka hin qabu jechuudha. Wanti har'a bittu boru waan biraa bituu hin dandeessu jechuudha. Karaa kanaan guddinarra hin jiranii jechuudha. Inni kun maallaqa socho'aadhaan faayidaa guddaa kan qabu jechuudha. Akkasuma ammas qabeenya maallaqaa fi investimentii garaagaraa irratti hojii oomisha fa'aa wantoota kana irrattis kan xiyyeeffatudha jechuudha. Financial institution import export irrattis hojjetaa galii argachuus ni danda'a jechuudha. Akkasuma ammas hojii ga'umsa qabu kan sirna faayinaansii hojiiwwan oomishaa akkasuma bilisaan akka haala mijeessuu fi akka ammas investimentii kan jajjabeessudha jechuudha. Financial system nama fakkeenyaaf fooqii yookaan gamoo guddaa tokko ijaaruudhaaf dhufee maallaqa irratti hir'atee maallaqa san ni liqeessaaf jechuudha. Maaliif investimentii irra nama oolu jiru tokko invest godhee fi guddinarra akka ooluuf kan hojjetu financial system jedhama jechuudha. Inni biraa ammas faayinaansii giddugalummaa ni kenna jechuudha. Giddugalummaa yeroo jennu gama tokko irratti hin hirkatu. Gosa haa ta'u waan fedhe haa ta'u waan keessattis kan hin hirkanne faayinaansii kennuudha jechuudha. Akkasuma investoroota jidduutti fi misooma dinagdee saffisa ni jajjabeessaa jechuudha. Financial institution jechuudha. Inni biraa definition akkasuma component of financial system halaallu ta'a jechuudha. Firstly financial system akkaataa itti ibsine akkana jechuudha. Financial system jechuudha as jalatti kan argamudha. Garuu amma sarkilii xiqqaa tokkoon isin agarsiisa. Sarkiliin kun kunooti akkuma agartanitti sarkilii overview of financial system jedhu kana jechuudha. Wanti reefu detail goone ibsine gama kanarratti haala kanaan salphiseen isiniif ibsuu barbaada jechuudha. Akkuma argitan asiin salary jira jechuudha. Gama asirratti argitan lenders bakka jiru kun salaryidha. Gama mirgaatiin borrowers jira. Akkasuma gama gubbaatti immoo financial intermediate jira jechuudha. Akkasuma yookaan financial institution kan jennuun financial intermediary yookaan financial institution jechuu dandeenya jechuudha. Akkasuma financial marketing as jala jira jechuudha. Yookaan gabaa keessatti namni wal arguudhaan financial marketing nama. Senders yogguu yookaan sellers yogguu nama akkamiiti? Nama akka savers nama qusatu akkasuma household, business, government, foreigners ummanni kanneen kun warroota liqeeffatan yookaan warroota liqeeffatan osoo hin ta'in warroota maallaqa qusachuu yookaan kaayyatu jechuudha. Haala ittiin namaaf borrowers wajjin walitti dhufeenya qaban kan agarsiisudha. Fakkeenyaaf haala kanaan asiin fandiin gama financial intermediary yoo kan deemu ta'e jechuudha. Fandiin kun maal ta'a jechuudha? Indirect finance jennaan jechuudha. Maaliif salary'n kun financial institution jechuun gabaabumatti baankii jechuudha. Fakkeenyaaf salary'n kun baankii keessatti kaayyata. Baankiin kun ammoo as keessa waan kaayyateef borrowersiin kun yookaan namoota biizinasa barbaadan mootummaa haa ta'u namoota dhuunfaa haa ta'u namoota alarraa barbaadan haa ta'u isaan kun eessa dhaqu jechuudha. Financial intermediary yookaan financial institution isa kan bira dhaqanii fudhatu jechuudha. Maaliif salary bira hin dhayne jechuudha. Salary bira kan dhaqan direct finance kanaan jechuudha yookaan financial market karaa kanaan fakkeenyaaf salary'n nama borrowersi kanaan wal beekee osoo financial intermediary jidduu hin seenin
yoo kan fudhatu ta'e maal jennaan financial market or direct finance jennaan jechuudha. Garuu ammoo namni maallaqa kana kaayyatu tokko baankiitti kaayyate haa ta'u yoo baankiitti kaayyatu ta'e namni kun boroorsiin kun baankii irraa liqeeffachuudhaaf yoo kan dhaqu ta'e maallaqa isa lenderii kanaa jechuudha eenyurraa fudhate financial institution irraa fudhate jechuudha. Kanaaf indirect finance jennee waamna jechuudha. Detail wanni reefu goone karaa salphaadhaan haaluma kanaan gabaabsina jechuudha. Saara salkilii asirratti argitan kanaan jechuudha. Okay, componentiilee kana ilaallu amma financial systems. Financial system is that systems that aim at establishing and providing smooth, regular, efficient, and effective linkage between savers, depositors, and investors, borrowers. Financial system jechuun akkuma reefu gabaabsanii innitti sirna hundeeffamaati akkasuma dhiyeessii haala salphaa ta'een yeroo hunda jechuudha walitti hidhamiinsa gahumsaa fi bu'a qabeessa ta'e qusattootaa fi investorotaaf jechuudha. Warra qusatee fi warra liqeeffatee hojjechuu barbaaduuf jechuudha jidduu jiruudha jechuudha. It is intermediary of sellers and borrowers jechuu barbaadeeti jechuudha. Walitti dhufeenyi isaan lamaan kana jidduu kan seenu maal jennaan jechuudha financial system jennaan jechuudha ammas. Inni kun jechuudha ammas it is a set of complex and closely connected instruction, practice, agent, and claims related to the financial aspect of economy. Financial system kun jechuudha qajeelfama hojimaata inni kun jechuudha qajeelfama hojimaata ejentootaaf walitti dhiyeenyaan walitti hidhamee kan qabudha jechuudha. Gama finance dinagdeetiin ammas wal qabatee qaama sirna financeetiin kan hojjetu ta'a jechuudha. Inni financial system jennu jechuudha. Akkasuma qaamolee component of financial system kana ilaallaa jechuudha. Qaamolee financial system tan gurguddoo sadiitu jira jechuudha. Gama biraatti immoo afurtu jira kan jedhus ni jira jechuudha. Sadeen kana mee haa ilaallu. Jalqaba financial market, financial institution or intermediary akkuma reefu jalqabannee sarkilii irratti regulatory of financial activity jennaan jechuudha. Isaan sadeen kanaatu qaamowwan gurguddoo financial systemiiti jechuudha. Financial market jechuun gabaa finaansiiti jechuudha. Isa kana haa ilaallu mee gabaan finaansii maali wanta akkamiiti? Gabaa finaansii akkuma sarkilii irratti argitan direct finance dha jechuudha. The financial market is a market where financial instruments are exchanged. The more popular term used for exchanging of financial instruments is that they are traded. Financial market jechuun yookaan gabaa finaansii yeroo jennu meeshaalee finaansii ittiin jijjiiraman jechuudha jechuudha. Finaansii meeshaalee ittiin bakka itti jijjiiraman jechuudha. Bakka magaalaa ta'e ittiin jijjiiraman wantoonni garaagaraa falu kaashiidhaan haa ta'u liquidityidhaan ta'a jechuudha. Haala kanaan kan jijjiiraman gabaa finaansii jennaan jechuudha. Akkasuma meeshaalee jijjiiraman qofa osoo hin ta'in meeshaalee maallaqaa jijjiiruuf itti fayyadaman yookaan ittiin daldalaman traded ta'uu isaaniiti jechuudha. Yookaan meeshaalee ittiin daldalaman ta'uu isaaniitiin market financial market jennee yaamna jechuudha. Amallee financial market jechuun it is a market where different types of financial security it can be buy and sales. Market inni kun iddoo garagaraa kan uummanni financial asset ittiin fidatee buy and sell ittiin raawwatu financial market jennaan jechuudha. Ammas isaan kun jechuudha financial market provides three major economic functions. Financial marketing kun jechuudha isaan sadiin gurguddoo kanaanii gabaa dinagdee keessatti hojii isaa kan kennu ta'a jechuudha. Isaan sadiin kana of keessatti kan hammatudha jechuudha. Kana dura wanti asirratti irraanfannee they are market where people buy and sell financial instrument like stock, bond and future contracts. Isaanis gabaa namoonni meeshaalee finaansii akka aksiyoonaa, boondii yookaan boondii ittiin gurguran yookaan waliigalteewwan gara fuulduraattiin waraqaadhaatti waliigalanii wantoota akkanaatiinis financial instrument ni gaggeeffama jechuudha.
akkuma jenne egaa isaan sadii gurguddoo qaamawwan faayinaansii hojiiwwan diinagdee gurguddoo sadii armaan gadii kana kennaa jechuudha. Inni jalqabaa price discovery dha jechuudha. Price discovery yeroo jennu argannoo gatiiti. Argannoon gatii fixing the price of a given. Gatii dhaabbataa ta'e tokko magaalaa keessaa arganna jechuudha. Yookaan market financial market keessaa osoo marketiin jiraachuu baate fakkeenyaaf osoo ganda tokko keessatti nama lama qofa yookaan nama tokko qofaan wanti tokko kan gurguramu yookaan ta'u ta'e inni san gatii akka fedhetti akka qilleensaatti godhatee gurguruus danda'a jechuudha. Akka fedhetti ol kaasa fadhus gad buusuu danda'a jechuudha. Kana magaalaa keessatti garuu balance ta'uus danda'a jechuudha. Kana financial marketing barbaachisaa ta'a jechuudha. Financial marketing keessa ammas wantoonni gurguddoon argaman liquidity jira jechuudha. Liquidity jechuun maallaqa yookaan the asset converted to the cash or converted product to the cash. Maallaqa yookaan meeshaa gama magaalaatti finne kaashitti yeroo kan jijjiiru ta'e magaalaa keessatti financial marketidhaan kan jijjiirame ta'a jechuudha. Inni gurguddoon raawwatame jechuudha magaalaa keessatti. Inni lammaffaa meeshaa tokko gama maallaqa detail goona jechuudha. Kana gama meeshaa finne maallaqatti yeroo jijjiiru liquidity jennaan jechuudha. Akkasuma reduce transaction cost jechuun baasii daldalaa kana akka hir'isu haa godhumas magaalaa yookaan financial market keessatti argannaa jechuudha. Inni biraa isa asirratti argine kana ibsaan detail godhu barbaadna jechuudha. Price discovery means that interaction of buyers and sellers in a financial market determines the price of traded assets. Price discovery yookaan argannoo gatii jechuun walqunnamtii bittootaa fi gurgurtootaa gabaa faayinaansii keessatti gatii daldalaa murteessudha jechuudha. Kan bituu fi kan gurguru walqunnamsiisee gatii gabaa kana kan wal madaalchisu price discovery jennaan jechuudha. Equivalent haa godhu jechuudha. They determine the required returns that participants in the financial market demand on in order to buy a financial instrument because the motivations for those seeking fund depending on the required returns that investors demands. Inni argannoon wanni argannoon gatii kun jechuudha. Walqixa waan deemuuf akka hirmaattonni gaafii gabaa faayinaansii meeshaa faayinaansii akka meeshaa faayinaansii gaafataniif kan yeroo gaafatan akkaataa ittiin gatii san equivalent ta'een argisiisudha jechuudha. Sababni isaas kaka'umsi maallaqa barbaaduuf jiru deebi'uu barbaaduu irratti hunda investoroonni gaafatan jechuudha. Dalagaa gabaa kan mallattoo maallaqa argisiisu ta'a jechuudha. Maaliif sababni isaa kaka'umsa maallaqa argachuu irraa kan ka'e maaliif competition jira jechuudha magaalaa keessatti. Namoonni dafanii gad bu'iinsaanis price kana discover godhanii gurguruus malu jechuudha. Kanaaf financial discover of pricing baay'ee kan barbaachisu ta'a jechuudha. It is the function of financial markets that signals how the funds available from those who want to lend or invest fund will be allocated among those needing fund and raised those fund by issuing financial instruments. Inni argatii kana discover goonu kun jechuudha. Kanneen maallaqa investmentii liqeessuu barbaadan irraa argamuu danda'u. Gidduutti ni ramadama. Maallaqa barbaachisuu fi meeshaalee faayinaansii baasuudhaan maallaqa sana walitti kan qabudha jechuudha. Meeshaalee faayinaansii sanii kan walitti qabu maal jennaan jechuudha. Price discovery jennaan jechuudha. Kanammas it reduce the cost of jechuun it is fundii san jechuudha kan walitti qabu financial instrumentiidhaan price discovery dha. Inni lamaffaa liquidity dha. Liquidity is appealing to sell a financial instrument. Without liquidity, an investor would be compelled to hold on to a financial instrument. Inni lamaffaan liquidity dha. Liquidity kun finance gurgurtaaf hawwataadha. Meeshaa liquidity malee investorri tokko gara finance qabaachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif product tokko erga qopheeffatee
faayinaansii dirqama maallaqa yookaan faayinaans jechuun kaash jechuudha gabaabatti. Faayinaansii sana argachuudhaaf dirqama liquiditiin san yoo hin deemne investara hin jedhamu jechuudha. Liquiditiin dirqama jiraachuu qabaachuudha market price keessatti jechuudha. Liquidity jechuun gabaabumatti meeshaa gabaadhaaf dhiyeessanii gama kaashitti yookaan jijjiirru ta'e liquidity jennaani jechuudha. Liquiditiin kun financial market keessatti kan baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. Invest wanni godhamu yoo liquidity nuti hin goone faayidaan invest goone hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf mana tokko kireessuudhaaf mana ijaarree yoo akkanumatti taa'ee ta'e liquidity hin jedhamu. Manni san yoo maallaqatti kan hin jijjiiramne ta'e liquidity hin jennuun jechuudha. Inni sadaffaa economic function of financial market is it reduces the cost of transactions. Yoo marketiin jiraate jechuudha inni xiqqeessaa jiru transaction cost jechuudha. Transaction costiin akkamitti akka xiqqaatu karaa lamaan jiraachuudha. Search cost fi information cost jennaan jechuudha. Search cost yeroo jennu it is explicit cost and implicit cost jennaan jechuudha. Explicit cost fi implicit cost jechuun gatii explicit ta'ee fi implicit ta'een kan addaan baafnu ta'a jechuudha. Inni sadaffaa kun jechuudha gatii ifa ta'e jechuun explicit jechuudha. Implicit jechuun gatii ifa hin taaneen kan deemu akka hir'isu godha jechuudha. Baasii ifa ta'e baasii nama tokko beeksisuuf barbaachisuu danda'u dabalata jechuudha. Akkasuma meeshaa faayinaansii gurguruu fi bituudhaaf yaada qabaachuudha. Baasii iccitii ta'e gatii isaa hammachuu qabda jechuudha. Baasii iccitii ta'e jechuun baasii gad bu'insaan implicit godhee namni gurguruu danda'a jechuudha. Value isaa gad bu'aa jechuudha. Karaan search cost isaan lamaan kana jechuudha. Gatii ittiin explicit cost godhanii fi implicit cost godhaniitu jira jechuudha. Isaan lamaan kanaan search cost jennaan jechuudha. Inni kaan information cost dha. Information cost yeroo jennu there are costs associated with assessing a financial instrument investment attributed in a price efficient market. Price reflect the aggregate information collected by all markets. Inni information reduce transaction cost keessaa information cost dha jechuudha. Inni kun jechuudha amaloota investimentii meeshaa faayinaansii caalaa qaban waliin wal qabatee gatiin gabaa gahumsa qabu gatiin odeeffannoo waliigalaa gabaa hundaan walitti qabamee hirmaattoota yookaan namoota meeshaa san bitaniif akka namoota meeshaa san bitaniif jechuudha hirmaattoota saniif ifa ta'uu fi akka qabaatu kan adda baasudha jechuudha. Information costing jechuudha. Maaliif gatii fakkeenyaaf aanaa lamaa walitti dhiyaaturraa gatiin wal fakkaata. Irreedduu maaliif market financial market waan ta'eef jechuudha. Marketiin hundi information waan qabuuf informationaan deema waan ta'eef gatiin sun ni xiqqaata jechuudha. Maaliif gama kanarraa yoo kan ol kaasu ta'e gama kanarraan akka xiqqaatees si agarsiisuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo aanaan tokko gatii qamadii tokko yoo kan ol kaasu ta'e aanaan biraa immoo gatiin isaa gad bu'uudhaan information ni dhufa jechuudha. Financial marketing information akkanaatti irrattis kan hojjetu. Yeroo kana reduce transaction cost godhuu danda'a jechuudha. Maaliif gad bu'insaan akka gurguramus godhuu ni danda'a jechuudha. Financial marketing jechuudha. Inni itti aanu financial institution khajoo kana jechuudha. Is a basic component of financial system keessaa inni lammaffaa financial intermediary or financial institution khajoo kana jechuudha. Arraaf gaa yeroon waan dheerateef asirratti kan dhaabbannu ta'a. Inni itti aanu financial institution fi akkasuma isa itti aanu waliin laallaa jechuudha. Namoonni chaanala keenya faarii taatan akkuma beekamu gaa subscribe like share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Arraaf gaa kursiin haarii waan ta'eef detail goonee isiniif ibsine shortly gooneetis isiniif ibsuudhaafis qophiidha. Isinummaan comment like share akkasumatti shamteek
Telegram keessa seenuudhaan argachuu dandeessu. Isa sanis seentanii mariis godhuu dandeessu akkasuma gaaffiis gaafachuu dandeessu. Rakkoon haala baruu barsiisuu keenyaa irratti yoo kan jiraates komentii jalatti nuuf barreessaa isin jenna. Galatooma nageenya.